Gurbaa tokkootu warra fuudhee halkanuma fuudhe san ganama natti dhufee baasa ajaa'ibaatu natti dhufe jeenaan. Maaltu si qabatee jennaan akkumaan warra kiyya dhiyaadhettiin dadhabbii guutumaa guututti firratti argee naan jee. Tanaafiin dafee hatattamaan sitti dhufee naan jee. Hoggaa kana wanni akka kana ka'ee nama godhu gargariin baaseef wanni kun waan laaftuu miti. Hedduu sammuu namaa gaccabsiti. Hedduu moraalee kan jedhamu nama gaccabsa. Kanaafuu moraalee teessan hin cabinaa. Moraaleen teessan cabuutu irra hamtuudha. Kanaafuu sababaan akkana nama godhu hedduudha. Qabbantii humna qabdu keessa seenuu jiini seenuunis achi keessa rakkina fiddi. Sukkara faa qabaatu viitaaminii namarraa irratu sammuun cinqatii qabaatu waan kana fakkaatu hedduu ibsee fi qoricha kannee fi duuba milkaa'e. Teettanii moraaleen isin hin cabini gama keenya koottaa qoricha isinii qopheessinee jirra. Magaalaa Adaamaa Boolee masjida Kadiyyaa bira gamoo afnaan fuula dura bilbilli keenya duwwaa 915 76 44 62. Rabbi warra keessa wajjin isin haa gammachiisu. Assalaamu alaikum.